Kaddamaan Araba ajjeeftee jirti jechuudha. Kaddamaan Afrikaa guyyaa har'aa Araba isheedhaan kan baay'ee wal jaallatanii fi baay'ee wal kabajan intervuu irratti illee kan as baatee himaa turte artistii guddaa Shaaraawwii kan jedhamtu lammii Sooriyaa kan taate jechuudha. Guyyaa kaleessaa lubbuun ishee harkuma kaddaamaa ishee tajaajilaa turte yookiin immoo harka ishee irraa nyaachaa turteetiin lubbuun ishii dabartee jirti jechuudha. Egaa artistiin kun artistii beekamtuu ijoollummaa isheerraa kaaste intervuu adda addaa irratti kan ijoollee Afrikaallee maqaa bareechaa maqaa tolchaa turtedha jechuudha. Maaliif ajjeeste akkamitti ajjeeste kan jedhu walitti hin deemna jechuudha. Nagaan daganne nagaan kosiniifaa ta'u hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa ani nagaa kooti nagaa guutuu nagaa irraan hafaa hin qaba waaqayyoof haa galatu. Kanatti ansuun maal jechuu barbaadde yoo jettanii egaa akkuma miidiyaa irratti argaa jirtan jechuudha. Kaddaamaan kuni madaamii isheetiin deebiftee ajjeestee jirti jechuudha. Egaa takka namni tokko maaliif isaaniiyyuu lammii keenya numa ajjeesu Araboota meeqatu lammii Afrikaa haa ta'u lammii kamiyyuu haa ta'u yookiin immoo kaddaamaa kamiyyuu haa ta'u isaanuu ajjeesaa oolu lafa buute oksaa oolu eessa akka jiran hin beeknu. Lammii keenyatu umee jira hankeenyi maaf hin ilaalamu isaan maaf kan keenyarraa hin dubbatanii jechuu dandeessu jechuudha. Garuu akka qaba jechuudha. Artistiin kun duraan isaallee kanaan dura yoo argitanii beektu ta'e jechuudha. Warra Arabiffaa irratti yoo argitanii beektu ta'e ati artistii guddoodha haadha qabeenyaati beekamtuudha. Garuu immoo sarraatanyaan kee yookiin kaddaamaan kee immoo warra Afrikaati. Maaliif Afrikaatiin jaallattee jedhanii intervuu ishee godhaniiru jechuudha. Artistii kana faana kaddaamaan ishee ishumti amma isin asirratti argitan bifa badii fakkaattu kun jechuudha. Ishii faana deemti turte yoo argitanitu ta'e bakka ishiin deddeemtutti wajjin deemtee gaaffii adda addaa yeroo isheen gaafatamtu yeroo isheen hojii adda addaa faana deemti jechuudha. Hojjettoota qabdi jechuudha. Hojjettoota warra kan maaf hin gashanne yeroo jette ani kanani jaalladhu warra laphee qulqulluu warra garaa laafessa warra Afrikaa warra gurraacha jaalladha jetteeti intervuu irratti gaaffiif deebii irratti deebistee jechuudha. Eenyu madaamiin kun yookiin immoo artistiin kun jechuudha taatee adda addaa kan hojjechaa turte. Akkuma artistootuma biyya keenya iddoo adda addaatti gaaffiif deebii adda addaa hiwaamamti hin gaafatamte jechuudha. Artistii baay'ee beekamtuudha jechuudha. Inna yeroo kana maal isheen akka ilmaan kiyyattan ilaalaa itti eenyuun ishuma har'a ishee qaltee gorraate kanatu ishumaatiin ani akka ilman kiyyatti nan ishee ilaala baay'ee nan jaaladha baay'ee nan kabajaa keessaaf immoo warri Afrikaa nan kabaja haa ta'uyyuu malee warri Afrikaa akka fuula isaanii osoo hin taane keessi isaanii waraqaa qulqulluudha jettee ragaa nuu baate jechuudha. Maaliif maaf irraa dubbattee jechuu dandeessu jechuudha. Maaltu sin gashee lammii keenya miti jechuu kan jechuu danda'u jira jechuudha. Lammii kamiyyuu haa ta'u lammiin kun nama bifa keenya gadi qaanesse yookiin immoo nama Afrikaa jedhee gannu cabse otoo hin taane nama sadarkaa guddaa irratti ol baatee isaan keessa isaanii qulqulluudha jettee ragaa baatedha jechuudha. Kanarratti baay'ee tokko nama rarte. Haa ta'uyyuu malee namni nama amanatu namni nama abdatu gadheedha jechuudha. Ilmi namaa gantuudha gadheedha kan jedhan dhuguma gantuudha dhuguma gadheedha. Maaliif jennaan dhugaa dubbachuuf taanaan isheen ani akka ala kiyyatti ilaala jettee yeroo isheen himattetti nan amana isaaniin ofittan amanadha ofittan aansa hin sodaatu keessi koo jetti. Yeroo baay'ee yoo ilaaltan jechuudha Araboonni illee dhugaa dubbachuuf isin warri Afrikaa kun nuun jedhu dhugaa dubbachuuf isin warri Afrikaa kun girri baay'istu. Hojii isin baay'istu girri baay'istu tooftaa jireenya keessanii akkaataa itti jiraattan akka warra kaanii siisteemii hin beektanii warri kaan seera baay'atu namatti conqolu abbaa manaa namarraa fudhachuutti fiigu jireenya namaa diiguutti fiigu mataa isaaniif yaaduu uganuu warri Araboonni jechuudha. Unuun maal jedhu isin aarii baay'iftu malee yoo aartan kaataniituma balaa kana buuftu malee isin qulqulluudha nuun jedhu dhugaa dubbachuuf Araboonni kamillee akkas nuun jedhu jechuudha. Namammoo ofitti si aansee amaanaa ofitti si laate namni tokko gaafa mana isaatti ilmoo isaatti jireenya isaatti amaanaa sitti laatatu amaanaa sana nyaachuun gadheedha jechuudha. Hin galtu mucayyoon kun isheen ajjeeste kun hin galtu silayyuu ni duuti. Haa ta'uyyuu malee amaanaa nyaattee du'uu keerraa
jireenyi sitti hafee du'uu sii wayyachuudha. Gaafa namni amaanaa manasaa, amaanaa ijoolleesaa, amaanaa jireenya isaa sitti laatee ofiisaa amaanaa mataasaa sitti laatu amaanaa hin nyaatiin. Lammi eenyu yoo ta'e amaanaadha. Lubbuun namaa lubbuu namaati jechuudha. Lubbuu namaa immoo gaafa baastee biyya Arabaa keessatti atis hin duuta teessee hin qallabamtu. Akka biyya keenyaa taa'anii daabboo argatan daabboo nyaatan biddeen argatan biddeen nyaatanii qallabamanii gadi ba'anii aduu ba'aa argatanii maal jedhanii hin jiru jechuudha. Adaraa waan ani isiniin jechuu qabu obboleewwan kiyya qaalii baay'ee sin jaalladha. Baay'ee sin kabaja. Gaafa aaranii dhugaa dubbachuuf waanuma otoo hin beekamiin daqiiqaa sekendii keessatti wanti tokko yookiin gara lubbuu ofiitti yookiin immoo gara lubbuu namaatti nama geessite jechuudha. Kanaaf maal gochuu qabdu gaafa aartanis gaafa gammaddanis of qabuu yaala. Of qabuu yaala. Ila nama cannaqa. Manni namaa nama cannaqa. Biyyi ormaa nama cannaqa. Golli ormaa nama cannaqa. Dafii waa murteessisi gochisiisa. Haa ta'uyyuu malee ofitti murteessuu fi namatti murteessuu irraa of qusa'a hagam aartaniyyuu jechuudha. Namoota baay'eetu marrarama. Manama jechuun fakkeenya obboleetti kaleessa immoo eeggadda ofiishee biyya Saawudii keessatti faarfattu kana yeroo hedduu faarfannaa faarfatti naman arrabsitu naman tuqxu ofuma isheetiin kaatee of ajjeestee jedhama. Of ajjeest of dabarsitee jedhan. Ila lubbuu keessan biyya ormaatti sin baasina, lubbuu namaas hin baasina. Yoo isinii ta'uu baate mee gadi ba'aa bada. Gadi ba'aa bada. Yan kana caalu hin jiru dhugaa dubbachuuf. Waa argita gaafa gadi baate sammuun kee ni hiikama. Gola namaa keessatti gaafa hidhattee akkas hojjettu dhaqee gaafa harki kee waa godhi siin jedhu ba'ii badi. Dhugaa dubbachuuf taanaan yoo badde furmaata argatta. Maaliif nama bira argatta, nama si gorsu argatta. Ofii keessa immoo qilleensa tokko gaafa argattu yaanni sammuu keetiitillee ni jijjiirama. Nan jiraadhaa laati jetta hamilee jiraachuu ofitti horta jechuudha. Kanaafuu gaafa aartanitti lafaa kaatanii lubbuu namaatti baasuu yookiin lubbuu keessan baasuu hin fiigina. Amma koomentii jalatti yoo argitan obboleetti ishee hin gaddaa ofii ishee of ajjeesse jalatti jechuudha. Dhugaa waaqayyoon siniin jedha. Koomentii yoo hin sobda jettan Amaariffaa fi Oromiffaa keetiin dubbiseerani dhugaa dubbachuuf maal jedhu anatu kanaaf jira. Anis kanaafan jira. Ani guyyaa tokko anis kana gochuufan jira. Anis akkasan godha. Ani isheedha yookiin ofiin akkasan godha jedhanii koomentii jalatti faa barreessu. Rabbii waaqayyo isinaa eegu dhugaa dubbachuuf taanaan wanti kun waan gaarii isinitti hin fakkaatina. Du'a lama du'uu jechuudha. Du'a lama du'uu jechuudha. Amantiin kamuu kan nama ajjeesi jedhu hin jiru. Amantiin kamuu immoo kan lubbuu kee baasi jedhus hin jiru jechuudha. Tokko karaa namaas miidhamta du'a diingataa nama ajjeesta ofii keessa du'a suukkanneessaa duuta jechuudha. Du'a haalan taane haala nama sodaachisaa haala bakka maatiin kee haala atitti duute san amma ka obboleettiin isheen amma asirraa Afrikaan kun Araba kana ajjeeste haala isaan ittiin ajjeesan otoo argitanii amma argitu teessanii jechuudha. Amma argitu teessanii gaafa isa sana argitan immoo otoo nattafeera ta'e yookiin immoo otoo dhiisameera ta'e kan jedhamu jira. Maatiin ofii gaafa kana argan immoo atiin duuta bakka homan argattu kalaas takkaa duuna waan argitu hin qabdu. Geen maatiin ofii haala suukkaneessaa ittiin dhalli isaanii duute sana gaafa argan hamma aqanii gaafa ishiitti dabalamaniitti yaadichi sun isaan keessaan badu. Suukkaneessichi sun isaan keessaan badu jechuudha. Kanaafuu of eeggadhaa obboleewwan kiyya qaalii. Arabaaf ooguu otoo hin taane Arabaaf oogeen dubbadhe osoo hin taane haala suukkaneessaa itti duutan haala maatiin keessan itti gaddan akkasumas immoo ilaalcha ishiin dura Afrikaaf walumaa galatti Afrikaa Itoophiyaa qabatee hunda qabatee ilaalcha isheen nuuf qabdu turte jechuudha. Aniitiin kun ani adiidha, ani bareedduudha, ani haadha qabeenyaati, darbeeyyuu ani artistiidha jettee nun tuffanne jechuudha. Afrikaa isin bifaan akkas jettee nu tuffatte otoo hin taane sadarkaa ol aanaatti baatee dubbatte jechuudha. Har'a immoo Araboonni gaafa artistiin duute jedhan Afrikaa mana keessa gugugsuu ga'u jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akka isaanitti irraa dubbachaa jiran argaa jirtu. Baay'een keessan jechuudha namni irraan dubbanne hin jiru. Arabnis irraa dubbataa jira, sabni kamis irraa dubbataa jira, hundumtu irraa dubbataa jira. Yeroo kana maqaa Afrikaa balleessuu ta'a. Isiniin jedha waaqayyo sinaa eegu rabbiin lafa jirtanitti sinaa eegu obsaaf sabrii nuufaa kennu waaqayyoon isiniin jedha. Turtii biraa yookiin immoo viidiyoo biraan walitti deebina nagaan naa tura.